Dhugaadha badii yeroo hedduu qaba osuma beeknu dhugaa nuti kana isaa ollee hojii jirra malee badii dhugaadha guddoo qaba innis badii ni qaba. Dhugaadha tan durullee marra gartee meeqa marra lama kana gartee tumee miyyoo tumee manaallee deemee mas lamaffaallee deebi'ee tumee anillee gartee waan gartee tan hunda badii isaallee innillee badii ni qaba. Silaa gartee rakkaatoo jirra jirtu sinin jechaa jirtu keenyaa bikka jirtan hundatti ka salaamtaan teenya tan onni irraa haatee sinaa keessachaa arras kun wali dachaanee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya baga jiraattan bagas geessan ono dhufnee jirra. Hai arras gaafa maal qabattanii dhuftan jechuudha sanaafuu warra gaanii akkuma kaleessa siniin jenne gaafuma fannis kana hedduu takka tanu yaachisaa jirtu. Kaleessa bikka kaamera illee viidiyoo kaamera sanillee agartan jennee yaadnaa isin gadhiifne dheena turre mana hidhaa sanii boru deebitanii nuun jechuu turanii nu waataranii akkasitti har'a galgala kana ni dheeyne waa tarigaa jarri duraan isa achi geesse viidiyoo nuti gadhiifne san arkanii bikka sanii bootaa qayyaratee ni minaa janiin ta'e har'a walumaa galattu asin jiru nuun janiin oofan achi gaawaa jarri dhaqee akkas jeeni hin beekne adda nuun baane waagaa isumaatiin jirrete namni akkanaas hin jiru jedhanii achiin oofan. Tarigaan amma akka kiyyatti inni achi jiraatu dhiyeessoo jiraatee oolee hin beekne garuu hin jarman shakke jarumaagaa daraartuu kana fa'a. Isaanumaan shakke isaanumaa ta'uta viidiyoo sana arganii akka tana dura hidhaadhaan jalaa baatan sanitti ammas eega boota argan. Ni baasanii janii shakkanii edda takka achi qayyaru malan yookiin immoo inni minaachuu ni malan. Amma furmaanni jiru gaa maal enneen nuti akka keenyatti daroodha waan isiin barbaaddu san maallaqa isiitis waa hunda obboleeyyan isii yaamne kanninee fi isaanirraan waan tana akka itti furmaanni itti godhamu goone malee hin ta'u inni akkasitti firraa gatteenye gaa kun ammoo kanas hin jaalatillee hoo amma gaa wanni naan jiru erga gartee wal dhabbiin daroo fi isaan isa gidduu jiraatee namni shakkamuu agartee isallee dho'isee isuma akka nama tokkotti wanni godhuu qabnu isuma san gartee waan gartee isiin wallaanamtee haballee fi gartee wanni isiin feetu maallaqa san haballee fi isuma somnee gartee akka isiin baaftu isii goosisuudha. Waan biraa gartee kanuti goonu hin jiru isuma baasisuudha. Tanaaf gartee uummanni biyya tanallee waan maallaqa xamanuuf baasuu danda'an. Baasuu danda'anii maallaqa kafalanii baasuu danda'anii tanaaf gartee dhaynee baasuu qabna. Isuma san gartee sossobnee maallaqa waan isin baaftee kafallee fi baasuu qabna. Amma walumaa galattu furmaanni isiirraa malee hin jiru namni wallabbii isaa wallabbii qabu yoo daruma taate malee namni biraa hin jiru. Waan san ta'eef amma walumaa galatti isa baasii maalee kana dhiisanii wanta isiin barbaadu san maallaqa isii kana fuunee geessinee fi ijoollee isaanii obboleeyyan isii yaamnee finnee dubbii tana akka isiin mucaa kana bikka geessanii baasan yoo akkas goonee yeroo ammas nu shakkii qabdi maallaqa naan kanneen yoo bikka inni jiru harkan na duuba ammas akkuma kana duraatti waa kannanii baasanidha. Hin himtu jechuudha waan amma isiin yoo himechaan ollee isin himtu yoo waan isii sana harkarratti harkatte inni baafti mucaa hin jiru namni isii malee mucaa awwaale. Ammas nama yaa'uunis agarree mira kaameraa keessa viidiyoo waan san ta'eef isaan malee hin jiru namni biraa waan ta'eef allattuma daroo bira dheeyinee niiraasis kanneen fi akkana baasii bikka geessitee baasii jenneeni yoo akkasii karuma nagaatiin isii hadhannee baasisiifnee yeroo iyyana fakkaatte amma akkuma ta'etti. Akkasumatu gartee falalleedha. Daruma gartee gaafannee isuma gartee waan isin bocii hanga baaftee gartee haballee fi waan isin barbaaddu maallaqa. Maallaqa gartee isin gartee barbaaddu anis fideen jira. Maallaqa san gartee haballee fi isi gartee akka isin baaftu gochuudha nuti. Tanaaf ni beekti bakka gartee isin ta'uu waanta ni beekti. Beekti isin amma haimuu diddu aara nu qabdi manuti nuti illee aara qabaattu amma naa beektachaas illee dhugaa dhagaa inni illee namaaf egaa hidhaa jira. Naafi isa namni tana dura isii jalaa bahasa hidhaadha nutti aara qabdi anamma yeroo hedduu nutti aara qabdi ati dhugaadha amma isiin sin beektu gaa'e ati immoo akkatti waan ati barbaaddu san akkanaa kunu anaa fideetiin dhufee horatteen aara keetiin xiqqoo nuuraaf hun ooltu anamma aara qabdi dhugaa hunan seetoon yeroo hedduu dhaqeetis wali kaanee baasi jeen itti kaawwala waan ta'eef
ammoo ta'uu jireetti waan keessan disbiin kana ta'etteen ganuulaa fuun olti jeetii yaada maaliif takka siin walitti hin dubbanne waan kanarratti ati immaan wajjin haasaa jirta malee kaamera durtu sun ta'in dubbattis isiidhaan waan akkana ittee waan dubbattee hin qabdu matana dura. Kanaaf ammoo waliin erga xiqqaasatte wajjin dheeyne maallaqa isaaniis kanneef ijoollee isaaniis yaamne obboleeyyiin isiitis akkaataa ittisa kana bikka gaayisanii baasan furmaatni isaanirraa hin deemne irra wayyaadha akkasumatti. Habarammaa nama dhohatee nama dhoofsan yoo haruma tolaatiin deemanii fixan malee yaa'iidhaan gartee yoo deemte nama san daranuu itti jabeessuu yaamte waan ta'eef baasuu hin dandeenyu. Kanaaf amma isii gartee waan isiin gaafa gartee Mustafaa Liixurraa baafte gartee gaafadheen egaa yoo si walitti haara qabaattan naa walitti haara hin qabdu waan ta'eef dhagee hin gaafanne waliin gaafannee akkasitti waan isin barbaaddu gartee haballeefi waan isin gartee baaftes haballeefi akkasitti sossobne maallaqa san gartee haannaneefi akkasiin gartee isa goonee akkasitti yoo isa baafne irra furmaata. Yoo kana hin ta'inetti immoo kanaan alatti gartee daranuu itti jabeessuudha. Wanni gartee irra guddaan gartee itti gartee namni wanni ta'u tanuma jechuudha. Yoo gartee afaan tolaatiin deemte malee lolaan yoo deemte daranuu itti jabeessuu yaamti. Dhugaadha amma fakkeenyaaf kaamera san keessa garree kaamera san irra deemnee karaa isaan oolan san manniidhaa naannaa san tokkichuma santu jira. Dheeyne boru deebitan akkana akka waan inni jirutti boru deebitanii nuun yeroo sanii afaan nagaatiin. Afaan tolaatiin. Amma garuu har'a gisee dheeyinoo afaan nu jijjiiran dhuga isaan abbaa geessee jiraa miree isachi. Amma isaan tarii viidiyoo san ni argan gaa namni sooshaal miidiyaa kana fayyadamne hin jiru waan nuti irra oolle ni alaalan isaanis akkuma keenyaami waan san ta'eef argan tarii hin himina tarii immoo alaa fixanne jennee achii fuudhanii baasuu danda'an amma isaan. Egaa biyya kanatti abbuma siyaasi baasaa mire. Abbuma siyaasi baasa. Egaa waan san ta'eef amma isaan dhaqanii duuba achi dhaqanii nu arganii mire amma viidiyoo irra ni arganii. Dhaqanii fuudhanii bikka biraatti dabarfachuu ni danda'an. Fixannee dubbiin nuti jirtu dhumtee duraan isaanii ta'uu deemi yoo jedhan jarri gaddiisaaf. Fuudhu achii oofuu malaan waan san ta'eef amma irra walumaa galatti hin jiruudha amma jarri achii nu bira. Namni kanaas hin jiru nuun jedhanii afaan maranii irraa deemne egaa dirqiin taatu mire ol seennee ilaaluudhaaf dirqiin taatu as keessa hin jiruu jedhan. Waan kana isaan warra eddesan tokkos godhuu danda'a. Waan ta'eef amma furmaanni jiru nama biraatiin kan wal as keessaa qabu inni waliin mufannoon isaa bidiruu iddoo bira jirti amma tumichas waan isiin haaqima dheete waan isiin itti baaf isiin haaqima baafte san sanis kannanii fi niiraa isiin duraan dubbataa jirtu doolaara 700 sanis hoo wanni haaqima baaftee hoo taaqa rabbii hangana gisee isin jette waliin hoo dhojanii hayyee isa bikka geedhoo nu baasii jennee alatu dhagamaa akkasii. Akkastuu gartee irra furmaata na fakkaatte. Saniif hordoftoota keenya wanni godhu qabnuti sanii hadhannee gartee isii gartee hadhannee waan isin baafte gartee waan isin gartee baaftee kana hafallee fi akkasitti gartee isii hadhannee yoo akkasii gartee isin baafte malee arraa'u unoo akkuma isaan jaa jiran dhaqanii yannaan hin jiru yaaniini. Kanaaf manni gartee biyya tanaa yoo naan geessee amma isa hidhee anumaa isa gabbaasa malee wanni fedhe isa gadi hin baaftu masalan. Kanaaf warruma hidheetu isa gabbaasa. Fuudhanii tarii gartee bakka biraa geessuu danda'anii fuudhanii gartee bakka biraa geessanii gartee hanga waan itti baafne san hanga waan san nu hafalanitti gartee hin baafnudha yaadni isaanii. Sana malee waan biraatiin. Yaadni isaanii sanii waan ta'eef kanaaf egaa waan jiru nuti gooneetuma haballee fi akkasitti baasuudha. Furmaanni harma kanaan yeroo hedduu dhugaadha haala manaa isaatillee shakkee hanga wallollee isiidhaan tumuudhaan illee ga'an. Isiin afaaniin lolti malee waan tana keessaa rakka qabdi natti hin fakkaanne. Aara waan isa qabduuf akkasitti lolti malee waan kana keessaa hedduu shakkuu turre garuu duraanii harka waan qabdutti fakkaanne namni immaan tana waan kana keessaa sirriitiin harka qabu namatti fidee isa kanaa waa'ee bumaan dhibbata nama darumaa shakku jira. Ati gama dalda taatu doktorni keenyas ni beekan jaartiin jaarsatti wanni hin taatu. Namni gartee shakkamuu kanuma gartee duraan isaa hojii wal dhaba ta'ee wal dhaba qabu isaa hojii wal dhaba qabu. Tanaaf yoo sanuma isuma faa shakkamte malee isin gaa isaa hojii nyaataa isaa hojii jiraachaa adamaachuun dhaama akka dhaama ofiiti.
waan hin jettu hordoftoonni asumaanuu akkasittiin jooyinii jechuudhaaf. Kanaaf waan nuti barbaanne namni nuti shakkinees namuma gartee isatti isarraa ijaa qabu sanii san ni gaafannaa isii gartee waan isin barbaaddu goonee fi akkasitti ni baafna. Inshaallah. Dura bakka waa'ee isa baasutu dhiibnee fakkeenya waan isii san. Waan isiin walumaa gala tooru jechuun sanbooda. Sanbooda akka afaan beeknuu hojii deemna. Yoo toloo yaanil namni naman caalu biddiidhaan gartee isaanillee irraanii fuuna. Bakka isaan jedhaman beeknuuf gartee isii dheeyinee intis akka isaan beekan hojiin deemna yoo isaan gartee diidan. Yoo isaan gartee waan isaan kanineef waan isaanii gartee waan isaan baasan kafallee fi isiidhaan kafallee gartee isin baasuu diddee isaan hoggosan nutullee kaa namu gartee akka beekutti hojiin deema hoggos. Kanaaf ammoo nuti yaa'illee hin barbaannu. Afaan motoraatiin waan isin baaftee dhugatti waan isin baaftee gaafannee fi akkasitti sanis kafallee fi sossobnee akkasitti haruma nagaatiin dubbiifne inneeti. Lolli dubbii ani wanni gartee ayeen godhaniif waan gartee haruma nagaatiin finayyeetii yaadee ture gartee waan kanarraa inni ne sai dhugaadha badii yeroo hedduu qaba osuma beeknuu gaa nuti harasaa ollee hojii loluu jirra malee badii dhugaadha guddoo qaba innis badii ni qaba. Dhugaadha tan durullee marra gartee meeqaa marra lama kana gartee tumee miyyoo tumee manaallee deemee ammas lamaffaallee deebi'ee tumee anillee gartee waan gartee tan hunda badii isaallee innillee badii ni qaba. Silaa gartee inni badii dogongora hunda qabaachuu baate har'a gartee tabiraati jechuudha. Silaa gartee har'a waa meeqa gartee takkaanumaa takkaa isaanuma. Tanaaf wanni usneef kana. Dhugaa bara amma akkuma jettu amma namni akka waan inni firas keessa namaa uni qabaa yaada. Amma arti fakkeenyaaf siifinni akka obboleeyyan ta'e namni hin beeku bara. Amma fakkeenyaaf ijoollummaan daroo faanu yoo karaa sigartee osoo hin beektu bara. Amma anumaa fi dachaa warra isaa hojii jiru. Kanuma nama isaa hojii jiru firri isaa ismaaf nu ta'a malee sin beekan amma siifinni akka obboleeyyan taatan. Sin beekan amma isaan. Amma namni waan namas keessaa qabuutu hin fakkaatu. Ati dhugaa dhala deebi'ee gumee akkamittumaadha haaratti qabda bara dhimma isatti. Eegaan bara dogoggora innis ni qabaadha. Dogoggora gumee ka dhala deebi'ee akkamittumaa fakkeenyaaf dhalaadhaan waa wal qixxaataa jettu. Amma gaadhu gaadha as ciin fuudhanii matuma galeenuu bikka kana geessanii dhabamsiisuu kanaatu asirratti duras teessee dubbise malee duraan takkaa kaamera duras baatee dubbanne. Duubumatti waan wajjin mari'annee waliin barbaadaa jirra malee. Dubbanne amma garuu dhugaadha mata galeen dhabamee hanga kana turuu kanaaf. Kanaatu gaan nallee fidee dubbisa. Kanaaf hordoftoota keenya silaa gartee inni taraa duraa akkasitti maraa lama dogongora dalaguu baatee egaa dubartiin dhumtu. Tanaafuu gartee anillee tanaaf hin usee walaakin ammoo amma akkasitti usallee odoo hin taane garuu ergenni kana hagana bubbulee dubbiin gartee jabaattee anilleen gaman ulfee asimaan gartee isinittillee as baane. Tanaaf wanni amma godhuu qabnu nuti furmaana keenya nagumaan fixuudha. Haruma nagaatiin gartee dubbitna. Ati bara amma fixxeewu amma fakkeenyaaf erga mucaan kun isin dhabamee bikka mana hidhaataniillee dhabamee dubbiin tun isin dhufte walumaa galattuu niiraa biyyoon barbaaddoon fidee dhufe wajjin dheeyinee kanninee fi sanboota waa'ee mucaatti deebinaadha bara ammati. Ammati qarma gabaabaa irraa gurtee bara fixxee nurraa amma waan isin barbaaddu waan haakima baaftes haa ta'u waan inni irraa fuudhe $700 jettus hoodha waan ka'e buleeyyan isitti irra jenneeni sanboota mucaan bikka seene isaan waliinu isaaniinis nu garsiisaa jenninni walumaanuu deemne bikka inni jiru baafnaadha bara ammati. Hara gabaabaa irraa gurtee isaanuu wanni isaan jiru jedhan amma yoo dheeyinee gaafannee dura waan keenya jammalee waa isaan nutti hin dubbatan. Tanaafuu inshallah akkas gonuun daanuu amma eegate kanatti dubbimaa gabaabsite dheeyinee walumaanummaa kaanee dheeyinee waan isaan nuun janga buleeyyan isittis yaama inneeni waan nuun jennu mala laga dheeyinee. Dheeyinee akkasitti barhaama nagaa gartee karaa nagaatiin eegaa isaan aara qabu waan ta'eef nutis aara keenya san gartee dhoofanneetuma aara keenya qaqqabanneetuma namni gartee namni jalaa miidhame namni gartee wanni eegaa harka namni irraa harka namaa jiru akkamiin lola loluun ta'u bara haa lolee dubbii jabaataami saniif lollu haa lolluun ta'u waan harka isaanii jira bara harka isaanii jira akkamiin godhuu danda'anii ta'u
Kanaaf yaa dubbiin barka hunoo halee dhoytanii yennaan akkam isin jaarree bakka gartee hambattee guduraa bakka dheeytanii ilaaltanii wannoonni Afaan jettan nagaatiin baruu hin jiran. Baruu hin jiran, har'a afaan qayyaran jechuudha. Qayyaran. jarri gartee waan baasan san wal isaanitti baniinsa saniif gartee uummanni afaan isinin maree tarii fuudhuu danda'anii achi jarri gartee baasuu danda'a namni nama wal naqee nama baasa akkuma reefu dubbannee biyya tanatti namni yoo dhiirti solnee dhiiruma santu si gabbaasa yoo dhalaan takka solnee tes dhalumaas si baasa keessattuu dubbiin dhalaa ejjabdu biyya tanatti hordoftoota wanni beekuu qabdan dubbiin dhalaadhaa ejjabdu abboon fadee utaanaan jaartiin teetu kafeessa si godhuu dandeessi kanaaf wanni beekuu qabdan haruma nagaatiin fixuudha karaa nagaatiin gartee obboleen keenya kana wajjin hordoftoota gartee tasgabbeessine haaluma nagaatiin gartee dubbii tana xumuruudhaan jaangama kiyyaanii ati hoomee akkam jette Ala teenya baa karaa nama kana mara furmaata nama isaanillee daroollee walitti harree jaartii isaatiinillee wallollee didaniimu amma furmaanni jiru waan isaanis kannanii feetuma waan isii karaa sanii yoo achi deebiin irra wayyaa furmaanni isa achi bakka jiru baasuudha wanni isii san dura kafalamuudha akkuma jette karaa hordoftoota keenya har'a boonni qabannee dhufne kanuma hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti